Akkam bultanii qormaata biyyoolessaa ilaalchisee miidiyaan afaan Amaariffaa Tigivaa Itoophiyaa jedhamu hooggansa olaanaa tajaajila madaallii fi qormaata barattootaa waliin mari'ateera. Isas akka armaan gadiitti afaan Oromootti hiikee isinitti hima. Please miidiyaa kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan miidiyaa kanatti makamaa isin jenna. Akkas jira. Barattootaa fi maatiin barattootaa hedduun bu'aan qormaata biyyoolessaa kutaa 12 kan bara kanaa yoo ifooma jedhanii gaafatan dura ministeerri barnootaa akka ibsanitti bu'aan qaamee 4 ni ba'a jedhamee ture, garuu hin raawwatamne. Tigivaan Itoophiyaa gaaffii barattootaa fi maatii isaanii kana fudhatee hooggansa olaanaa tajaajila madaallii fi qormaata barnootaa waliin mari'ateera. Hooggansi sun akkana jedhan: yeroo qormaan xumuramu ni ibsina. Yoo danda'ametti yeroo gabaabaa keessatti bu'aan ni gadhiifama. Guyyaa sirriin yeroo murtaa'u ammoo miidiyaa waamne ifatti ni beeksisna jedhan. Akka isaan jedhanitti miidiyaaleen hawaasaa garaagaraa odeeffannoo sobaa tamsaasaa barattoota rifachiisaa jiru. Kanaaf barattoonni obsaan akka eegan waamicha dhiyeessan. Isaanis dabalanii nuti yeroo bu'aan xumuramu isin dabalatee miidiyaa waamnee ni beeksisna, garuu guyyaa kana ni ba'a jechuu miti. Yeroon bu'aan xumuramutti saffisaan isin beeksisna jedhan. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12 kan bara kanaa barattoota 500 fi 80,000 ol ta'an fudhataniiru. So please barattoonni keenya obsaan akka eegdan isin beeksisna. Miidiyaa kana immoo subscribe godha. Akkasumallee viidiyoon kun namoota hedduu bira ga'uuf like godha. Thank you.